sababa itti kennuuf hin beeku. Gasa itti guutuu jechuudha. Birri hin kennu maaliif akka kennu hin beeku. Birri yoo hin qabnellee hin liqeeffadhaaf. Maalitti godheennaani qarshii hamma hojjette hariitti argite. Wallahi billahi ededechaas kun du'ee oolee rabbumaafan bira jiraadheerumaafee. Kottuu jedhanii ijoollee wayina biraa waamanii. Dachaas du'arraanaa fi ajjeesuudhaaf na sodaachisaa jiru jedhaa jira. Dhageettii sagalee isaatiif waliin waa maraan dhokatee miidiyatti waliin baane. Ati sirbuma isaatu fuute isaafuu beeksiftee isas beeksiftee ifiifis ittiin beekamte maashaallah. Sirboota Jaa kanatti warra akkas godhe garuu warra laayivii irratti fidanii waan taane dubbattan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamal kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam jirtu. Har'as viidiyoo kabraasini qabadee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan ittiin fataazanaa jennu isin kolfaaf qofa qophaa. Warreen magar chaanalii kanatti haarawaa dhuftan chaanalii kana subscribe gochuudhaan eegalaan isiniin jedha. Warri qubni keessan nagaa ta'e subscribe godhaati achumaan laayikii tuqaati gara viidiyootti seenaa isin jechuu barbaada. Duraan dursa meeme yoo yeroo viidiyoo kana jalqabnu gaafii kana deebisaa meeme. Gaafii kana deebisaa hundi keessanuu. Wanti kan keessan ta'e namni itti fayyadamu maali? Wanti kan kiyya ta'e ormi itti fayyadamu jechuudha. Wanti kan kiyya ta'e fayyadamu. Maal jenna? Darbinu? Egaa duraan dursa gaafii kanatu hin deebisin maayini deebiinsa wanti han keessan ta'e namni itti fayyadamu. Sobii waanuma tokko jedhee mucaa kana naasee piraankii godhuu laata? Siiniif naafiiko. Wayyee suuraa koo. Deegar galoo jimbulle mitiire. Eeyyani kaa. Yaa sinama jedheen sodaadhe. Isheen wanna qabee ni sodaadhe malee koo HIV hin qabaama. Dhugaa jettaayi. Dhugaa. Anis koo suuraa koo sinama jedheen sodaadhe malee HIV hin qaba. Wayne balaachoo. Ay. Hal tokko piraankitti kun barbaachistuudha mitiire. Yala! Mabgulaaban! Biyo! Hika adino ano. Hika adino. Styliin tokko kan irraa fudhadhaa jettanii mabruuk jettan malee biraan darbinaa mabruuk maashaallah. Akkuma kaleessa viidiyoo dachaas baasnee akkas gochuun qabdanuu erganni kana qoqqobbeeffatee ka'ee mucaan maraachinaa mucaa duula irratti hin baninaa jennee irratti dubbannee turre. Edaa halkan immoo dachaas gocha ajjechaan irratti raawwatamaa ture. Na ajjeesuuf turanii jedhaa jira mee waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Wallahi billahi ededechaas kun du'ee oolee rabbumaafan bira jiraadheerumaafee. Kottuu jedhanii ijoollee wayina biraa waamanii dhimma wayitii namatti barbaade jedhanii. Shakkeetan takattalee duukaa dhaqee gaafa kana waan jarri isa godhan inni isinitti himaa irraa gaafadhaati. Yaa gurbaa kana osoo yani wallahi narkaa badeera waa'ee dachaas kana maal gochuuf akka Oromoo yaadattu. Fayyee jirtu Oromoo tiyya nagaa fayyaa jirtanii nagaa. Galgala namni maqaan isaa Murtii Guutuu jedhamu. Kottuun anjee bakka nan jirurraa kophaatee kottuu nama sirba tokko si dalachiisuutu biratti si geessaan anjee na yaame. Sanboota yeroo nan odoo nan deemaa jiru galgala isaa nutorozaa lamaaf walakkaa kanani ta'a. Ijoolleen namni sadi tabilaa qabdu jechuudha. Beekan bilaa na baafattee odoon isa baran ga'een jechuudha. Iddootti odoo mucaan kun dhufee narraa baasuu baate ijoolleen sun ajjeeftee kaate jechuudha Oromoo. Koo Ameerikaa lubbuun jiraachuun qabu. Maal ta'ee lubbuun jiraadhe maal narraa barbaade Murtii Guutuu faana kun. Hayi. Eda waan akkana kana godhe isin kun akkana quba qabaadha Oromoon hundi quba qabaadha kana jechuudha. Odoo mucaan kun dhufee hoggaa san na dhaqqabuu baate kan inni na biraa fijeef jalaan bise na jalaa buutee bira na wajjin dhufee jara sana irraa baase jechuudha. Waan akkana na qunname Oromoo tiyya qubana qabaadha.
Wallahi billahi Oromoo dhugaa dubbachuuf gurbaa kanatti gocha baay'eetu sodaachisa baay'eetu itti godhamaara. Maaliif barbaachise garuu gurbaan kun jiraachuun isaa rakkoo qabaa? Maaliif rakkoo ta'e dachaasi rooyidhaan jiraachuun isaa maaliif akka rakkoo ta'e ajaa'iba natti ta'e waan. Aha. Wallahi billahi yoo ajisaa ajjeesuu barbaadan ana ajjeeftan dura. Sa'aatii dheeraatti dawwalanii kottu jedhanii cinqanii na biraa jechuudha. Waamanii eda galgala jechuudha. Ni shakki baay'ee tokko qobaa kee kottu jedhan gaafa kottu jedhan kana. Gaafa kana nin kattalee otuu ni deemaa jiru nama sadiin qabanii wallahi gochi jarra irratti raawwachuudhaaf ka'anii baay'ee tokko ne ofitti qaanfadhe jechuudha. Annaa kanaaf iyyuu jennaan Oromoo gurbaanni kun waa ta'eera taanaan nama dhokatee jiraatu miti waan ta'eef gooverii kiyya kana ilaalaati bakka barbaachisaa ta'etti kottaati naquun namaa gurbaa miskiina kana dhugaa rabbiin isinitti himti. Wallahi waan dachaas kun dhugaa taanaan jechaadha. Oromoon uummata deebi'ee duula irratti banaara mucaa kana irratti. Warruma miidiyaa irratti laayivii irratti mucaa kana waamtanii akka barbaadan gootanudha. Mucaa kana irraa bu'aa. Laal jara keenya waliin sossobnu dhugaa walitti himna dachaas dhaggeeffadhu. Ani kireeditii si kan dhufadha. Maaliif galatoomin sin jechuu barbaada. Maaliif galatoomin naan jette jee mucaa qaallicha rakkataa sanii fi uummata Oromoo wal garsiiftee jirta. Qaallichi uummata Oromoo jala dhokatee dhageettii sagalee isaatiif waliin waa maraan dhokatee miidiyaatti waliin baane. Ati sirbuma isaatu fuute isaafuu beeksiftee isas beeksiftee ififis ittiin beekamte maashaallah sirboota hedduu qabdaa si gargaarras saniinis. Inni lammaffaa immoo qaallichaaf harami muuziqaan dachaasi halaali shari'aan jettuun jirtu wanni dachaasi qaallicha harami dachaasifis harami muuziqaan egaa haramtetti harami kana fudhadhaa sammuu ta'e keessatti inni abaluu akkasii inni haasirbuuni isin kireeditii namaan kana ta'e warra tiktoo gubbaa ati kanaafu waan gochuu qabdu dhaggeeffadhu bakka mala dheexeen iyyin galatoomin sin jechuu barbaada sumaanu sisni gargaara isas ni gargaara bas ka gargaaru uummata Oromoo bal'aadha hawaasa bal'aadha akkasitu bal'aa aartii jechuun fadhinnaadha nama keessatti yoo jaarsa keessa irratti jaarsa haasirbu maaltu singee maal sigee Laayivii kaleessa dhiyeessinee irratti dubbanne irratti iyyuu Nasraa Gursumidha. Maqaan si eenyu siin tokko siin afaan banaa tokko. Mucaasii tokko. Wardaa maal jedhamti? Isiidha kan mucaa kana. Ilaa wanti isin beekuu qabdan keessaa jechaadha. Oromoon dhumti miidiyaa kanarra bahee dubbatu yoo dubartoota ta'e tokkoffaa jara maqaa jara barreessuun beeku. Jara kutaa hanga afuriyyuu hin baranne ilaala. Sini galee waggaa meeqa TikTok irratti samii jiru kun jechaadha. Maaliif sammuun jara duumaa waan hin taaneen guutamee jira jechaadha. Inaaffaadhaan guutamee jira. Lammaffaa immoo warra abdii kutate. Warra abdii kutee nama kuchisiisuu barbaadudha sini galee kan miidiyaa kanarra guute. Kanaaf akka gootti an dachaas dheengaddayyuu gaafa ni dhaqee OBN irratti dhiyaatee waan arge jedhuyyuu an garaan na hammaate. Baay'ee an sirba waan arge deeggaree osoo hin taane garaan na hammaate akkasumaan yeroo ilaaluyyuu miskiina wayiiti dachaas. Anni sobe jedhees argaarra miti ma warra miidiyaa irratti sobni maal akka ta'e ilaalaa miti miidiyaa irratti. Egaa viidiyoo kana immoo ilaalaa. Samoona kana miidiyaa irratti baay'ee tokko dedeemaadha. Baay'ee zagaraa nama nyaata. Laalaa dubartoonni keessattuu dubartoonni biyya Arabaa jirtan. Hin beeku bakka birrii kennuu malee sababa itti kennuuf hin beeku. Amma gara waggaa meeqatti bara 2022 24 I think waggaa sadi guutuu jechuu. Birri hin kennu maaliif akka kennu hin beeku. Birri yoo hin qabne illee hin liqeeffadhaaf nama kana. Amma yaani deeme birriin kun guddatee homanatti fakkaatu illee kennu malee maaliif akka kennu hin beeku nama kana. Wajjinis an laayifii dabarsee yookiin hojiin bashannanee yookiin hojiin nyaadhee yookiin ani rabbiin kun kanatti shaayida waggaa sadi keessatti mucaa kana guyyaa lama hojiin ciisee beeka. Waggaa sadi keessatti jechuu. Saniin booda wannan hojiin ciise wannan hojii bashannanee hojii yeroo gaarii dabarse tokko kennu birrii itti kennu yoo hin qabne liqeeffachuu dhabu dursee madaamiti yarraa fuudhee kennu malee bakka jechuun maatii kiyyaanis adda bahee jireenya kan koo bakka jechuun bakka waan kun waan godhanii hin beeku bakka birrii kennu malee hin beeku sababa isaa hin beeku amma yaani waggaa sadi ta'eessa amma iqaamaa waraqata gara ijoollee nama 10 meeqatti natti na erge ani kunoo kaampaaniin sheeringii hiriyaa kiyya wajjin banee naan jedhe iqaamaa hojjechiisu hedaa naan jedhe
iqama hojjechiisa jira yaani paaspoortii kan namas baay'een an dhugaa rabbi dubbachuuf jechuuf miti hojii qabaannan bakkuma hojii ta'a ifi shantan kiyyaan ijaazan qabu bakka kun bakka hojii ta'a ani bakka hojii ta'a birrii makkana kennu malee maaliif akka kennu hin beeku birriin kun guddatee irraa dhaaba hin jedhu akka waan godhameef wanti akka waanatti godhamee bakka follaalee jiru hin beeku so maatii kiyya waggaa lama dubbisee obboleettii koo nama dhibbe obboleettii koo bari ani sirrii hin jiru yoo jedhu sababa malee miti ani bakka jechuun jireenyi kiyya sirrii miti yoo jedhu sababa malee miti kuma afurii narraa fuudhee appilaayi godhee kuma afurii diraama kuma afurii narraa fuudhe soo narraa fuudhee maal godhee akkuma diraama kuma afurii narraa fuudhee tashiiran akka naaf hin baane kaansil na godhe guyyama san jechuu kaansil na godhe kaansilii natti ergee kunoo tashiiran ji'a lamaa sii bahee naan jedhe an amma hundaayyuu akka kunoo jechuun akka nama hirribaa ka'u ani rabbi isaanii haa gafalu jazaa warra bira hojjedhu kan na gargaare akka hirribaa ka'u ani ofiin beeku waatu na godhamee jira amma tashiiraan sii bahee jira diraama kuma afurii narraa fuudhee keesse kaansil na godhe dura appilaayi godhe akka viizaan naaf yaane jechuun tashiiraan naaf hin dhufneef kaansil na godhe viizaa ji'a lamaa sii baasee jira diraama kuma lama as kenni yoo as kennu baatte waraqanni kan keenta balaashaan an jedhe already waraqanni kiyya kaansil godhamee jira tashiiraan hoyituu hin jiru an waraqata san qabadhe la boleetii koo dhageeffadhu kuma afuritti kennite deebitee kuma lamatti dabalte kuma jahaa jechuudha akkasii mitiire yaa kuma jaha fudhatee geesse maal jedhare kaampaaniin na harka cufamee mootummaan narra cufe naan jedhe mootummaan narra cufe jennaan ani amanuu malee waa takka hin beekuun amanet taa'e namichi biroo hojjedhuun na gaafata amma birrii kana dursin naa kenna birrii yaani kuma jahaa jechuudha so waraqaati kan kakkumte naan hin baane akkamitti hin bayne naan jedhe kaampaaniin cufate naan jedhe kaampaaniin cufate akkamitti kaampaaniin cufate siin jedha namni kun jedhe yeroo kaampaanii kana laalchisu kaampaaniin aktiiv hojiirra akka jiru ilaalame amma leebara bilbilii naan jedhe leebara yeroo bilbilu kaampaaniin kiyya ka jedhe ka obboleettii isaa ta'ee argame namni miskiin homaa firan qabu namanna guddisa shunkurtii gudduteedhe obboleettiin argamte obboleettii yeroo mootummaan gaafatu nama akkana dhugaan appilaayi godhame birrii hin qabdu naan sababa hin qabneef kaansil godhe amma warri leebara lakkoofsa isaallee lakkoofsisis naa kennanii jara kana gaafadhu naan jedhan yeroo gaafadhu obboleettiitii yan jedheen maa kaansil na goote jennaan wanti kaansil si godhee fi birrii gaafadhe jennaan nama na fide kana namni ebaluu jedhamu birrii naan kenne kaansil godhe naan jedhe ammaal godharee yoo kaansil si godhuu baate mootummaan anarratti kaampaanii kiyya rakkoo fida naan jedhe. Dhaggeeffataa jirtu miti laalaa dhaggeeffadhaa bareechaati dhaggeeffadhaa isin barbaachisa kana qofaa miti. Ijaarsa maatii warra kiyyatti bilbilee yaani warra kiyya dubbisiisee warri kiyyaaf ka'ifaa hojii haasa'anii guyyaa qabanii guyyaa akkanaa hin dhufnedhanii wal hojii haasa'anii guyyaa isaanii ganamarra haati tiyya diggisanii abbaan kiyya jaarsonni qe'ee yaa'anii ana kadijanni kaa hidhatteedhanii na eebbisanii yaani dhugama isaanii hireedha jedhanii amma inni edaa inni ani dhugama siyaa ijoollee riyyoota koo as imaraati jiran itti himee nikaa hidhachuu jedhee uffata kiyya bitee maal jedhee sanboota guyyaa san udda ganamarraa shaashamannee baa jirra adaabbaa keessa jirra dhufaa jirra nu eega karaa jirra jedhanii asallatti warri kiyya halkan qixxee akka keessa sa'aa tokkotti ta'e. Maazariin guyyaa san qullaa dhaabattee bootte faazariin rifachuu irraa hin dhukkubsate ani uddisanii jechuu bakka akka waan godhamee ufiin beeku bakka maatii kiyyaanis addabee waggaa tokko kunoo mudda dhiisati. Maaliif akkana goote jennaan lakki yaani bakka jechuun jidduma san addadanti takka dhukkubsattee warri qeetti kaayin dhanne hafanii naan jedhe. An bakka jechuun maatii maal jedhes dubbisa maatii kiyyaanis addabee namichi akka waan kunoo waanatti godhe birri kana yaani birri harka qabu itti kennuu malee yoo dhaballee ijoollee hiriyoota kiyyarra biraazarii dhukkubsate maal jedhee itti kennuu malee an bakka jechuun ani wallaahi rabbiin kun birri kiyyanarraa guuruu malee fudhachuu malee awwuma itti. Dhageessanii mucayyoon kun dura maal jettee turte ilaalaa namni waan xiqqoo sirraa of eegnaan
Rabbi immoo waan guddaa sarara nama eegaa jedhama. Maal jettee turte? Duraan guyyaa lama maal wajjin bulee ture jettee turte miti? Nageessaniitu yaada. Nalatti dubbachuudhaafis xiqqoon cimaa. Waan akkasii fidanii wal yaadachiisuun wanna waa tokko baay'ee sagaraa nama nyaata. Isa kana rabbitti kennanii fi dhiisuudha. Egaa fiidnoodhaaf qabadeen kana fakkaata. Abshiroo magaa. Abshiroo waan hundaaf rabbi jira. Yaada keessan koomentii jalnaaf kaa'uun dagatinaa. Amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti.